warra keenya malee isaa miti yoo hireen rabbi harka jirti as yoo jees kanaafuu ati karoora diiyaasporaatii fi maal hin qabdu dureeti wayyee faamsha mee dullacha Kanaadaa jiruu fi dargaggeessa Itoophiyaa keessa jiru kamirra jaalatta mee dubbiin Kanaadaa dubbii akkamisira dullacha Kanaadaa jiru dubbii hundaatu bi isin dargaggeessi Itoophiyaa keessa jirtan dalagaddaa dargaggeessa Itoophiyaatiin filada maaltu naangee hagga xiyyaatti qaa maaltu naangee dullacha maaltu nagee si jammar Dubai achi dhaqee as dhufee zessee waan ta'eef an Yumarra Najira, Sumarra Najira, Ethiopia. Aye, dullacha maaltu nagee jette? Dooraalan feetu? Hinfadu dooraalan. Wallahi hinfadu an jaalalaan fada. Asit dalagannaan naaf gaya baqiidha. Naaf inni. Na jaalatee dalagaa qabaatee dalagaa takka qaamee yoo qabaate ammeen dullacha sanarra naa caala. Hanga xiqqaa hojii nyaannee bulluurra naa jiru. Dhuguma keetii immoo dhuguma kiyya malee wallahi Kanaadaa naan sin qalladaan ayyee gaa dhaggeeffadha isin akkana teorii alaa tokko hin dubbisina okay warri alaa tokko isin dubbisina ani hojii beekaatiin jaa warri alaa dargaggeessaan baana dullachan fadu malee dargaggeessaniin fada akkanumatti isin shawwaddu lal akkanumatti isin shawwaddu dhalaa biyya keessa beekaa nurraa dhiisi beekaa jaatte faafin jaatti dhiisa itti dhiisaadha akkanumatti Itoophiyaa dargaggeessa Itoophiyaan fada maaliif ammas kanaan fada jira waan ta'eef ammas boruu kanaan fada. Kan feeta ammas boruus kan fadu jirta. Itoophiyaan fada haa. Kanuma fayyada. Kiseen itti beeniin baafadha haa. Kachisi baase sanoo. Kachi na baase moo isaan na baasa. Akkasii miti gaa'ees akkasii miti kana baase yoo dullachan taane. Kuma normaalaa yoo wal jaalanne laakiin dargaggeessa Itoophiyaa tuqamuus hin ta'u dargaggeessi Itoophiyaa hamma obboleessa keenya tuqama obboleessa keenya abbaa keenya as keessa jira tuqamuun ta'u. Dhiisi uumaa rakkoon qabu dhiisi nu tuqxanillee uumaa rakkoon qabu. Isin hin tuyne? Lakkii. An dargaggeessa wajjin dhalanne? Dargaggeessa wajjin dhalattee garuu shawwaddee deemuu deemta kaaka Kanaadaa filattee. Shawwadduus deemus carraan naa godhe maal rakkoo qaba? Nu baafta jechuudha. Isiniin baasa dargaggeessi. Sanbiraa deemta qachi jiru. Kachi jurus naaf gaya. Kachi jurus. Sifta. Maaliif? Akkasii miti. Guys akkasii miti dhaggeeffadha. Kachi jiru kana baasu achi yoo jees rabbumaa beekaasan garuu dargaggeessi Itoophiyaa tuqamuu qabu maaliif tuqamu? Dargaggeessi Itoophiyaa obboleessa keenya abbaa keenya wajji jirra tuqamuu qabu. Dargaggeessa Itoophiyaa ni jaalanna isaan kana mee bodoo isaan kana jiraachuu jirra eenyu dhiisuu hin dandeenyu. Qalbii dhiisi qalbiitti hin jiru. Kaniin jaalachuu jirus ka Itoophiyaati ammas boruus ka Itoophiyaa nuu jiraadha ammallee borullee nuu jiraadha dargaggeessi ka magaalaa ka baadiyyaa nuu jiraadha isiniif jirra nutillee isiniif jiraadha. Kachiitis jiraadha. Achi waan baataniif achi jiran isaanuu ni jiran dhalaan biraatu bush achi jirti. Achi ni jirti. Ta biyya sanii haa fuudhanii isaan. Nuti nuun feetanii ajechi amma fakkeenyaaf. Isiniif hima dhiirti teenyaa amma atuu tan fadu jirta mee naayim. An takka faduutti hin jiru. Wal quba qabnaa'us. Takka faduutti hin jiru. Wallahi takka fadu. Itoophiyaa keessaatiin. Takka faduutti hin jiru ni kijibdiisiin. Anaaf beekaa sadii. Inni taachi fada anammoo badda tokkicha qayyaqa Itoophiyaa jiru sanumaan naa wayya saan hin geenye. Du'a isii kana namanina ammaan tana ati kan filatame laal kan miliyeena biliyeena siif kannu kan biyya biraa jiru moo kan Itoophiyaa keessa jiru kanatu. Kan Itoophiyaa keessa jiru kan jaalala naa kan nuun filadhu. Kan miliyeena maal naa godhe ni dhuma miliyeeni ni galla dachi galla nuti kan Itoophiyaan naa jiru. Ka Itoophiyaa feeta? Ka Itoophiyaatiin. Ka Itoophiyaa feeta? Ka Itoophiyaatiin. Sirraa dhugaadha. Ka Itoophiyaa nama dalagatu taanaan nama bakka jireenya fuulduraatiif yaadu ka ammaan tattaafatu taanaan ka Itoophiyaatis ka achitis dasseem isaan lachuu dalagaaf dhaqan dalagaadha isaan lachuu. Kaniin jaaladhu. Qofa. Kana jaalatu. Akkana jettee booda. Hangarangaluu ifitti namanummaa qabaan. Dhugaa keetiimi? Dhugaa keeti. Ayyee. Har'as borus ka Itoophiyaatiin jaaladha ammallee jaalachuutti hin jira siin jaaladha. Ayyee. Siin jaaladha siin jette gaa asumaan beeki eenyu garuu maqaa isa seenaa.
Booda koomantii irratti inni nu koomantii dhufee isiniif godhaa rakkoon qabu. Koomantii maqaan isii mata koomantii isaa silaa ni beektu waan inni katabu yaada keessatti. Innis jammar tiktaakaa ምናምን እንጠቀመቱ warra YouTube bar. haa ta'u yuutuubaas taatus anaa seen ilaali jaanii koomantii inni ichi jalatti isinii godhu laakiin walumaan laallaa. Isin dhalaan ayyee hameen fakkeenyaaf dhiirti tun maal isin irraa feeti? Jaalala nurraa feetii dhugaa nurraa feetii yoo ittiin kijibnee yoo itti bakka nama dhugaa takka taane nama dhugaa ta'u nu jaalatti yoo qaalii isaanii goone nu jaalatti waa hedduudha. Isinoo dhiirarraa maal jaalattan?